Dhiiga dahumsaa. Dhiiga dahumsaa jechuun maal akka ta'e ilaalla turre. Dhiiga dahumsaa jechuun dhiiga erga dubartiin deesse booda gadaameessaa irraa yaa'u jechuudha. Galemma isin dhiiga dahumsaa jechuun maali? Dhiiga dahumsaa jechuun dhiiga erga dubartiin takka deesse booda gadaameessaa dubartiitirraa yaa'uutu maal jedhama? Dhiiga dahumsaa jedhama. Dhiigni kun yeroo dubartiin deesse booda xiqqoo xiqqoon gadaameessaa irraa yaa'aa jiran xiqqoo xiqqoon galaan kuma galaana dha'uu jeeyyaa'u xiqqoo xiqqoon akkasi bahee yaa'a malee dhiigni dahumsaa kun jechuudha. Odoo hin dahin dura mallattoon dahumsaa yeroo itti jiruttis dhufuutu malaa dhiigni kun. Galemma isin odoo hin dahin dura erga dahuuf isiin dhiyaattee mallattoon dahumsaa isii eegalte yeroo sanillee dhiigni dahumsaa kun itti dhufuutu malaa. Galee isin fakkeenyaaf odoo hin dahin dura guyyaa tokko takkaahuu guyyaa lama dhiigni kun yoo itti dhufees dhiiguma dahumsaati. Galee dubbiin kun amma isin kasilaa boru takkaa iftaan dahuu deemtu har'a dhiiga yoo gartellee dhiiga kana maal jalarra mannaa? Dhiiguma dahumsaa jalarra mannaa jedhe. Maaliifi ilmoo karaa jira waan ta'eef kasilaa booda jiru san dura dabuun mala waan ta'eef jechuudha. Galaan dhiiga dahumsaa dhiiga kanaan dhiiga saadaatillee jechuu miti dhiiga heddiitillee hin jaamu dhiiga maaliif jennaanii odoo isiin hin dahin dura mallattoon dahumsaa cimimmuu waan jaan kun eegale booda dhiigni itti dhufu maal jennaanii dhiiguma dahumsaati jechuudha. Walumarrattuu galamni dubbiin kun irra hedduu dubartii erguma deesse booda itti dhufu. Dubartii irra hedduu gaafa itti dhufa eeguma isiin deesse booda itti dhufa. Irra hedduu dubartiidha. Galamni dubbiin kun dubartiin takka ni deesse kan jedhamu gaafiin kun isiniif dhiyaachuu ta'a. Intalti dubaraa takka intalti takka deesse moo hin deenye kan jedhamu gaafa bijaamee yoo sii dhiyaate bakka kana waan kana deebisee jechuudha. Dubartiin takka ni deesse kan jedhamu waan uumaa namaa fakkaatu gaafa deessedha. Maaliin jenna? Dubartiin takka ni deesse kan jedhamu gaafami gaafa waan uumaa namaa fakkaatu deesse jechuudha. Kana jechuun ulfi isiin gara qabatte sun fedhu haa xiqqaatu fedhu haa guddatu suuraa ilma namaa qabaannaan maal jennaan? Deesse jechuudha. Deesse jennaan lubbuu qabaatus qabaachuu baatus. Galee irra xiqqaan yeroo uumaan ilma namaa itti adda bahu guyyaa 80 keessatti. Galee amma irra hedduun baatii 3. Maal jenne amma irra xiqqaan uumaan ilma namaa garaa keessatti ilmoon garaa jirtu tun ilma namaa itti fakkaachuu dandeessu guyyaa meeqarraa eegalaa? Guyyaa dura garatti uumamterraa kaasee hanga guyyaa 80 yoo garaa keessa turte uumaa ilma namaa fakkaachuu dandeessi jechuudha. Irra hedduun ammoo itti uumaan ilma namaa itti adda bahuu danda'u guyyaa baatii meeqatti? Baatii 3tti jechuudha. Guyyaa 90 baatii 3. Guyyaa 90tti jechuudha. Ati baatii guyyaa 80 irraa kaasee oloo gana ulfi takka hangas garaa keessa ture jechuun uumaan ilma namaa hangasitti adda bahuu danda'a. Galamni dubbiin kun intalti takka ulfooytee baatii 3 booda yoo ulfi san irraa baate ulfi sun maali? Dhalte numa jennaan jechuudha. Deessee jirti intalti tun jenneetuma dhiigni san booda dhufu maal jennaani? Dhiiga heddii kan nuuf deemna jechuudha. Afur dhiiga dahumsaa jalarra madu deemna jechuudha. Galamni garaagarummaa wanni kana haasofnuuf maaliifi intalti tun yoo ulfi irraa baate intalti akka ulfooytee ulfi yoo irraa baate maal jalarra man? Ni deessee jennaan moo dhiigni isii irraa bahu kana hoo dhiiga kam jala neeyi? Ulfi isiin irraa bahe kana laalla yoo ulfi kun ulfaa uumaan ilma namaa itti adda bahee jiru tahee deessee jirti jenneetuma maal jennaan? Hukmii dhiiga dahumsaa kanneenaaf. Galamni dubbiin kun
bakka jajjabduu dura barachuu jirraa fitti hin laafin haqa ka jajjabduu nama dhiballee ka coollootti yoo likkitti jala gaddeeman malee hayyee yeroo amma dubbanne kana duratti yoo waa irraa bahan dhiigallee qabaattu dhiiga da'umsaati hin jennuuni galemma isin ulfi isiidhaa odoo baatii sadin gahin duratti yoo irraa bahe intalti takka ulfooytee odoo baatii sadin guutin takkaa guyyaa 80 takkan guutin duratti yoo ulfi irraa bahe maal jennaan ni deeysan jennuuni jedhe dhiinilleen irraa yaa'u moo'ee dhiinilleen irraa yaa'u ni dhiiga malee silaa irraa baate dhiiga malee baatu irraa ni deeysan jennuuni jedhe isaaf jecha ibaadaa sin dhiiftu akkuma dhiiga ustahaadaatii jeeqa akkamiin laalti akkuma dhiiga ustahaadaan laalti jeeqa nurraa gabaabse guyyaa 80 takka bira waan kute hoo akkuma dhiiga da'umsaan laalti waan guyyaa 80 takka duratti irraa bahe dhiiga ba'uus maal jennaan dhiinni sirraa ba'u san akkuma dhiiga ustahaadaatii jedhe isaaf jecha ibaadaa hin dhiiftu ahkaama kam qabaa ahkaama ustahaadaa qabaa ahkaamni ustahaadaa maali isaaf jecha ibaadaa hin dhiistu ibaadaa jechuun soomana hin dhiistu salaata hin dhiistu waan silaa inni dhorku san hin dhiistu jechuudha garuu ahkaama qabdi wantoota isirratti dirqamaa jira sanirraa maal faadha akka dhiinni yaa'ee yeroo ibaadaa gootu dachiin balleessine ashaguu qabdiifaa eegisee dhiinni ayidii irraa dhaabbate dhiqachuu qabdiifaa wantoota akkas akka isheen gooteetuma ustee ibaadaa sitti oofti malee kanaa jecha ibaadaa hin dhiistu jechuudha dubartoonni keenya ammoo waan kana hin beekan dhiiga kanaa dhiiga ustahaadaati dhiiga kanaa dhiiga da'umsaati adda hin beekan ni beekan taan odoo dhiiga da'umsaa qabdus soommanti taan odoo dhiiga da'umsaa qabdus salaatti wallaalarra wallaala ummanni keenya keessa jirurraa ni ajaa'ibdoonni immoo waan kana irratti xiyyeeffannee barachuu qabnuufi hawaasa keenya kana baraaruufi kasi quba qabaadha galaamisa dubartii meeqa taammaan tana odoo dhiiga ustahaadaatti qabdu salaata dhiistee soomanallee dhiistee heediin qabattee deemtu hanga qabdi dhiiga kana addan beektu waan ta'eef dhiinni isiirraa ba'u kun hundi maal ilaaltisin dhiiguma heediitti beekti ummanni keenya baay'inaan kan isaan beekan dhiiga lamu dhiiga da'umsaatii fi dhiiga heedii qofa beekan dhiiga ustahaadaa kana hoo hin beekan dhiinni ustahaadaa kun guyyaa 20 baatii takka baatii lama faarraa yaa'u jira ol jala isiin dila kana guutuu heediin na jirattee tumata ibaadaa dhiistee deemtu kun guutu salaata dhiistee taanoo dhiinni ustahaadaa kunii fi dhiinni maali afoon dhiinni heediitii fi dhiinni da'umsaa kun salaata nama dhorkaa'uun beeytu kutaan dhiisteetuma dhiinni karraa yaa'u salaataas nama salaatti soomanaas ni soomanti maalirraa kan kee kun ummanni keenya hangam takka akka shari'aa irraa fagaatee jiru nu agarsiisaa jechuudha inni galee hangam takka akka nuti shari'aa irraa fagaannee jiru nu agarsiisa khadiraa hoo janaabdaa odoo janaabdee jiru haqaaman dhiqanne masjid dhufee asii kan hojii salaatuuf misti kun hangan qabu dhiqachuu wanni kun dirqama namarra godhaan beeku halkan jaartee hojii bulee ganama lafaa kee odoon dhiqanne dhufee asii kan hojii salaatu wallaalarraa hangan qabu jechuudha ni jira moo jiru guutuudha jechuun manni keenya haddii kana ga'ee jira eenyu baraaruu qabu muta nuhi jechuun nama biraani qaban hin qaban saniifuu gajjannee qacoollotti shari'aan islaamaa waa'ee kana keessatti maal jetti jennee hubachuun nurra dirqama jechuuf barnoota kana kana isinii qopheessine jechuudha galame amma isin amma waan mataa keenya ilaallatu gana tana booda hanga dandeenya takkaati guututti illee hubachuu baannu cuunfaa isiidhaa irraa ni beeyna akkasiin waa'ee xahaaraa yoo fudhanne imma likkitti irraa hanga takka hubannee bira kun xahaaraa akkasuma bishaan akkamiin xaharachuu qabna akkamiin xaharachuu hin qabne bira kun wutuu irra gaafa dhufne silikkuma barannee bira kun wutuu maaltu wutuu adiigaa ni beeyna amma inshaallah akkasiin maa wutuu adiiguu hin beeynu ni beeyna bishaan akkamiin akka waddaatan illee ni beeyna weelkaa akkam keessa akka waddaatan illee ni beeyna bira kuti tayammuma illee akkasuma barannee bira kun alhamdulillah barannee mire barannee bar tayammuma akkamittiin tammummadhaa maaltu tammuma na hayyamsisaa sababa kamiifiin tayammuma godhachuu danda'a gaafam tayammumni kun jalaa diigama hunda alhamdulillah barannee cuunfaa irraa ni qabna jechuudha guututti illee haasilaa waan tayammuma irraa barbaachisan sammuu qabaachuu baannu hanga ammaaf nu barbaachisu ni qabna dhufneeti waa'ee dubartii barachuus seenne jechuudha dhiiga maaliif wanni barannuuf wanni kun xahaaraa wajji walirraa salaataa wajji walirraa soomanaa wajji walirraa hajjii wajji walirraa kana yoom beeyne ibaadaa godhuun hin danda'amu haa dubartii dandeessi dhiiga heddii yoo fudhanne imma
wantoota dubartii heddii qabdu irratti haraamii talaqqooyne san dubartoonni keenya dalagu jiran. Yoomma hajji reetee hajji keessatti dhiinni da'umsaa kun dhiinni heddiidhaatti dhufe dhiiga heddii teecha beektii hin xawaafanii beektu. Isteeshirii jettiin kan inni irraa yaa'u jiru. Wallaalaa mere kana hunda uummata keenya barsiisuun dirqama waan ta'eef akka itti rukkooyinaa jechuudha. Galeemi hayyee warra uummata fayyadu rabbi isin haa taasisu. Galtanii barsiisuu qabdan hawaasa. Hayyee dhiiga da'umsaati wanni jedhamu guyyaa deessarraa eegalee hanga guyyaa 40 jidduudha. Galeema dhiiga da'umsaati wanni jedhamu hangamta ka'ennema guyyaa deessarraa eegalee hanga guyyaa 40tti dhiini jidduu kana dhufu maal jennaani dhiini jidduu kana dhufu dhiiga da'umsaa jedhama. Guyyaa deessarraa eegalee hanga guyyaa 40tti. Akkana jechuun jidduun dhaabbachuun mala dhiini kun yaa'uun mala garuu nuti jidduu kanatti intalti dhiiga agarte. Guyyaa deessarraa kaasee hanga guyyaa 40 dhiiga jidduu kana dhufe hunda maal jennaani dhiiguma da'umsaa firraa jennaan karaa gabaabachuu. Wayinu dhibaa makatti yoo dhiinni irraa dhaabbate hoo dirqama qaama dhiqattee salaatu qabdi. Yoo soommanuu illee hin dandeenye qadaa kafaltee furtee furuun isiif ni eeyyamamaa. Salaata dhiisuun ammoo dhiinni irraa dhaabbannaan dirqama salaatu qabdi. Arra ganama amma fakkeenyaaf deessee dhiinni amma qatti yoo irraa jee ammumaan tana dhiqattee tolfattee salaatu qabdi. Yoo dhaabbachuu hin dandeenye hoo teessee salaatti. Yoo taa'uu hin dandeenye ciistee salaatti. Shari'aan Islaamaa laaftuudhaa miti. Garuutu salaata dhiisuun inuma hin eeyyamamuuf odoo dhiiga hin qabne jechuudha. Dubartoonni keenya kam jiran hin deenye hanga guyyaa 40 salaanni irra hin jiru beekan. Jahalu warri operaashina godhate hoo warri operaashina godhate kunis dhiini jalaa yoo deeme dhiini yoo jalaan bahe dhiiguma da'umsaati. Dhiini kun barga amma ilmumaa asiin fuudhan malee dhiini barra asiin hodhamaa dhiini jalumaan ba'a malee dhiini wayii asiin ba'a. Dhiini kuni garaa bakka dhoosan kanaan hin ba'u bakka operaashina godhan kanaan hin ba'u bakkuma silaa duraan ba'uun ba'a malee dhiiguma da'umsaati. Kuma waan deesseetti ilaalama jechuudha malee hukumii biraan qabu. Saniifuu operaashinaan deessuus haruma kaaniin deessuus hanga guyyaa 40 dhiini jidduu kana dhufu maal jennaan dhiiga da'umsaati. Isaaf jecha ibaadaa dhiisuu qabdi. Hanga dhiinitti jiru salaatuu hin qabdu soomanuu hin qabdu. Gaafa dhiinni irraa dhaabbate immoo qaama dhiqattee salaatu qabdi. Soomanuun ammoo isirra dirqamaa miti yoo soomante irraa qeebalama. Yoo dandeessee soomante irraa qeebalama. Galaa miti dubbiin kun kan uummanni keenya hanga guyyaa 40 geessutti soomanuun ta'u isaan biratti. Maaliif dhiiga da'umsaa qabdi? Dhiinni irraa dhaabbatullee isaan biratti warra shari'aatan uma lallaafsane salaatan salaatu hanga 40 geessutti. 40 hin geenye jaan akkasii wal gaafatan. Hin geenye bara isin 40 hin geenye salaattu jira. Akkasuma beekamaadha kan ta'e keessatti. Shari'aatamtu kana jeen bakka isaan irraa fidan hin beekne garuu wantana akka shari'aa Islaamaatti immoo intalti takka dhiinni irraa dhaabbannaan maal godhuu qabdi? Qaama dhiqattee salaatu qabdi. 40 eeguun dirqamaa miti. 40 wanni jedhamu kun dhiinni yoo jiraate jechuudha laata. Hanga guyyaa 40 dhiinni yoo jiraate dhiinni kun dhiiga da'umsaa jedhama jechuun jiran malee shari'aan yoo dhiinni hin jiraanne illee ibaadaa dhiisaa wanni jeeta kan jirtu jechuudha. Bakki isaan ta'u godhama kan 40 gurraan dhageenya 40 musaa irraa qabatan malee waan jidduu kanaa waluma jamii godhan isaan. Galaan hin barbaachisu jechuudha akkasuma. Adillaatti qabna Ummi Salamaan radiyallahu anhaa akkana jette. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. زمن رسولا dubartoonni dahan guyyaa 40 taa'u turani. Zaman ergamaa rabbii dubartoonni dahan guyyaa meeqa taa'u turani? Guyyaa 40 taa'u turan. 40 taa'u turan jechuun dhiiga guyyaa 40 kana keessatti itti dhufu dhiiga da'umsaa lakkaa'u turanii jechuudha. Isaaf jecha ibaadaa ni dhiisan. Gaafa dhiinni irraa dhaabbate immoo ibaadaa isaanii ittuma oofan malee dhiisuun turre jechuudha. Galee hayyoonni Islaamaa waliigalteedhaan akkana jedhan guyyaa 40 duratti yoo dhiinni irraa dhaabbate dhiqattee ibaadaa godhuu qabdii jedhamu. Waliigalteedhaan khilaafaa hin qabu. Misni galee dubbiin kun ulamaa'onni maal irra waliigalanii intalti takka guyyaa 40 dura dhiinni irraa dhaabbannaan qaama dhiqattee ibaadaa godhuu qabdii jedhan. Salaata fa'a irratti dirqama haa salaan. Soomanni ammoo waan deessee jirtuuf intala takka isa isin deesse
akkami akka shari'aatti fuurtee qadaa kafaluun isiif hayyama san hayyama qabdi yoo soomante immoo irraa qeebalama dhiiga waan hin qabneen jechuudha. Guyyaa 40 booda yoo irraa cituu baate dhiigni kun waan akka namtisnee bira tartiibaa walii hidhee ofu jiru hundamee nama jala bu'aa laasa. Guyyaa 40 booda yoo irraa dhaabbachuu baate yoo aadaa heydii isiitii wal qunname heydiidha. Eega deessee guyyaa 40 geesse booda dhiigni kun yoo dhaabbachuu baate dhiigni kun aadaa heydii isiitii wajjii yoo wal qunname maal jennaan heydi ma bakkaatun 40 mataa irratti heydote jechuudha. 40 mataa irratti heydiin itti dhufte jennaan. Galeemi aadaa guyyaa isiisanii wajjii yoo wal gale heydii jennaan. Galeemi yoo aadaa isiitii wal qunnamuu baate hoo dhiiga ustahaadaati isaaf jecha ibaadaa hin dhiiftu. Akkasi firraa dalaalti jechuudha. Wanni hubachuu qabdan guyyaa deessirraa kaasee hanga guyyaa 40tti dhiigni kun maal jaamaa dhiigni dhufu fedhu haa furdatu fedhu haa qallatu waan biraa takka hin jennuun maal jennaan dhiiguma da'umsaa jennaan. Guyyaa 40 booda yoo achi dabre hoo aadaa heydii isiitii wajji yoo wal qunname dhiiga heydiiti. Yoo aadaa wajji wal qunnamuu baate hoo ustahaadaadhaa isaaf jecha ibaadaa hin dhiiftu. Ahkaama dubartii dhiiga da'umsaa qabdu wal qabatu haa laallu. Dubartiin dhiiga da'umsaa qabdu takka ahkaama maalii qabdi? Ahkaamni isii ahkaamuma dubartii heydii qabdu. Tiinurraa gabaabsee qaba. Ahkaama dubartii heydii qabdu baranneen ahkaamni dubartii dhiiga da'umsaa qabdulleen ahkaamuma dubartii dhiiga heydii qabduuti. Uummata akka jechuudha bakka. Fakkeenyaaf kun asitti qunnamtii godhuun haraam jaarsaa wajji. Jaarsaa wajji rafuun haraam hanga dhiiga da'umsaa qabdu san. Wajji taphachuun ammoo huma hin qabu. Soomanuu fi salaatuun haraam. Beeytiin tawaafuunis haraam. Quraana tuquunis dhorkaan akkuma hagadiiti waa'uma gadi dabarsine san jedhu. Soomana yeroo dhiiga da'umsaa qabdu hurte hoo qadaa baasuun isiirra dirqama. Yeroo dhiigni irraa dhaabbate dhiqachuunis isiirra dirqama. Namni waa'een heydiidhaa galteef kunillee hin galeefi jechuudha. Wanni isaan itti adda tahan dhiiga heydiidhaa sun mallattoo qabaa kun ammoo dhiiguma ta'u malee waan kaan keessatti wal qixa jechuudha. Jaluma guuri hunda waan dhiiga heydii qabdu san hunda fakkeenyaaf irraa tuqame malee kun gabaabduma sirraa fixee bira ahkaamni isiidha ahkaamuma dubartii dhiiga heydii qabduuti. Hubachiisa jechuun gaa bakka jabduudha gallaa eleketti. Odoo guyyaa 40 guutin yoo dhiigni irraa dhaabbate dhiqattee salaattee soomante sanboota ammaas odoo guyyaa 40 hin guutin dhiigni yoo itti deebi'e inni dhiiguma da'umsaati ibaadaa ni dhiifti. Wanni jidduu kanatti soomantee takkaawuu salaatte sahihaa soomana san hin kafaltuu salaan illee irraa qeebalamaa. Galee dubbiin kun amma isin dhiiga da'umsaa qabdi intalti odoo guyyaa 40 gahin guyyaa 10 akkuma turteen dhiigni irraa qat jidduu kanatti waa takka irraa dhaabbatee jira jennu. Erga irraa dhaabbate booda soomana eegalte isin jabduudhaa jennu dubartiin takka takka jabduu jiraa mire ni soomatti salaataas ni salaatte. Seesiin guyyaa 5 akkana soomantu dhiigni deebi'e ammaas odoo guyyaa 40 guutin. Dhiigni deebi'e kun maal jennaan guyyaa 40 geenye waan ta'eef dhiiguma da'umsaati maal gooti ibaadaa achumatti qaxqooti. Wanni jidduu kana soomante hoo irraa qeebalama. Salaan illeen irraa qeebalama guyyaa hanga soomante san kafalin jennu ni jechuudha. 40 keessa jirta itti duraan maaltu 40 keessa soomane isin jeemi kafalin jennu jechuudha. Waan dhiiga hin qabneen kafalin jennu hanga guyyaa dhiiga hin qabne san irraa qeebalamaa bira qubtii jechuudha. Galeemi hubachiisa biraa ammaas kabiraa hubadhu jeemmallee bakka jajjabduu beeki gaa. Sheekh Abdurrahmaan Sa'diin akkana jedhe dhiiga da'umsaa sababni isaa da'umsumaa. Dhiigni da'umsaa maalirraa ka'a? Da'umsumarraa ka'a jechuudha. Sababaa biraa takka irraa hin barbaadinsa. Dhiigni da'umsaa sababaan isaa maali? Da'umsa. Hayyee dhiigni ustahaadaa dhiiga dhukkubaaf jecha dhufu jee. Dhiigni ustahaadaa maaliif jecha dhufa? Dhiiga dhukkubaaf jecha dhufu. Sababni dhiiga ustahaadaa maali yoo siin jaan dhukkuba jettaan jechuudha. Galee amma kasadaffaa dhiigni heydiidhaa dhiiga asliiti karabbiin dubartii irratti uume. Galee ammas sababa jalaan eeggatin jechuudha. Rabbumaatuutu dubartoota hunda irratti uume isaan hundi ni qaban. Dubartiin dhiiga heydii hin qabne takka takkaa waan naadiru laa hukuma lahu jedhanii ahkaama hin qabdu takka takkaan san.
Syariaan Islaamaa ahkaama akka waliigalatti haasofti malee takka takkaa jidduun argamtu kana ahkaama hin kennitu jechuudha. Saniifuu innitu ulamaa'onni gariin isiitu ofirratti hin beeyne malee dubartiin dhiiga hayxii hin qabne hin jirtu jedhan isaan. Ati ni jirti fakkeenyaaf takka takka yoo jiraattillee ahkaama hin kenninuuf takka takka wannaa jiru laa hukuma lahu jennee firraa bira hunde. Galee hayyee hukmii akka hayxiin hin yaaneef kiniina liqimsuudha. Haydiin akka yaaneef kiniina liqimsuun ni taha moo hin tahu akka shari'aatti. Gartee amma dubbii kana. Fakkeenyaaf isin hin beektan malee dubartoonni hedduutti rakkatan waan kana. Isin warri dhiiraa alhamdulillah ta'anii saniif raatanii cinqii uummanni itti jiru wallaahi. Oduu takka isin gadhiisee agartanii wallaahi bakka kannitaniif uummata kanaaf jechuun uummata dubartiitiif. Garuutu rabbiin kuni aliimi beektaa. Dhiiga haydii kana isaanii godheetuma dandeessise. Waa takka ittiin fakkaatu. Akkuma dhiiraa deemtee ooyiruu akaafuu dhagaa cabsuu laaffiseef kanatti isaanillee ilmoo gara fudhatanii dahanii guddisuu dhiiga kana hunda baachuu rabbiin laaffiseef. Amma warra dhiiraati rabbiin kun ajaa'iba qaba. Odoo mana kana keessatti ol deebi'i ilmaan guddisi jedhaniini nama tokko tokkooti ilmoo mana keessatti guddisuu danda'a malee kaan guyyaa kaan ni darbaa'u. Maaliif dalagaa isaatii miti haa? Olfa gara baatanii ilmoo harma looyisisanii guddisuu kana rabbiin dubartumaaf kenna. Amma dubartiin kun cinqii mana keessaa dila kana haa dandeessu malee dongoraa fi akaafaa harka kaayideem dhagaa cabsifiduu jedhanii mudhii tanaan dhukkubaa hin dandeessu. Ni dandeessi? Dalagaa isiitii miti namootu rabbiin waan inni danda'utti kanneetii dandeessise. Akkasitti isaanillee hin danda'u jiranii saniifuu jara kana biratti dubbiin jabdu jechuuf hin jedhu. Fakkeenyaaf isaanii soomana qurna boodaa keessa jiru qurna boodaa keessa. Harka Laylatul Qadrii eegganna jee isaanii kanatti yaa'u jiru kanatti dhufti haa nammee qaabbohaa oola bohaa akka godhu dhabee an harka Laylatul Qadrii na dabree jira akkamitti ajje isin cinqamtanii misin soommanni kun guutuun isin waan nama ajaa'ibsiisu warra dhiiraa kadhiiga kana hin qabne an xaara hin qabu jee salaata dhisee mana ta'u. Egaa mee akkamitti xaara dhabanni kun dhiiga hiidiin qabu qaanyee bara hiidiin itti dhuftu hin jirtu namoonni dhugaa dubbiin kun mee ilaalaa isin yoo boo dhufteen salaatu jetteen xaara hin qabu siin jedha. Ilmoo qabamu heeydii raayaaf jiramu ni dhaaleemu wallahi nama dhiba wallahi dhugumaan nama dhiba xaara hin qabu gisee dhiiftee tu'an hedduun ajaa'ibsa akkamitti xaara dhabanni akkamitti dhabe xaara moo beekaa firra naqee fichaan hin qabe wallahi nama dhiba kuni rabbi nu hasattarooti hayyee kiniina liqimsuun ni tahamu ta'u akka dhiini gadi yaaniif kiniina san liqimsuun kan rakkoo isiirra hin finne yoo ta'e humaan qabu garuu eenyuun qoratee arge asi dubbii namni qoratee harkanii jira nama dhiba jechuudha. Yoo kiniina liqimsitee heeydiin irraa dhaabbattee nuti amma ahkaama kanaa gadi yaana amma gabaabduma maal jennee yoo rakkoo irra hin finne humaan qabu jeetuma bira hundi galeemma isin yoo rakkoo irra hin finne humaan qabu yoo qoratanii adda baafachuu dadhaban itti seenuu dhabu inni kun rakkoo ni fidamu fituu yoo adda bahuu baate itti seenuu dhabu ammas hin ta'u itti seenuu waan rakkoo fiduun adda hin bahin itti seenuun hin ta'u. Yoo qoratamee wanni kun rakkoo hin fiduun beekamee humaan qabu. Galee dubbiin kun qoratamee rakkoo takka hin fiduu yoo beekamee humaan qabu. Rakkoo ni fidaa yoo beekamee hoo haaraan hin ta'u. Yoo hin beekamin hoo dhiisuudha. Waan hin beekamin takka seenuun rakkoo fiduun mala waan ta'eef dhiisuudha. Amman tana isaan hin beekan waan ta'eef irraa dhiisuu qabu. Yoommoo qoratamee wanni kun irra gahamee jiraate humaan qabu. Yoo liqimsitee hoo kiniin kana liqimsitee heeydiin irraa dhaabbate an yeroo heydii qiyyaasan keessaan jirattee oduu dhiinii haa'utti hin jirre taa'uun hin ta'u ni salaatti. Maal godhuu qabdi? Ni salaatti. Ni soommantiis. Galaani. Salaanni beeytiin illee ni tawaafte ammas. Kun hundi akkuma dubartii xahaara qabduutti ilaalamaa fi ni tahaa fi jeeqamu. Galeemma akkuma dubartii dhiiga xahaaraa dhiiga heydii hin qabne takkaa'u dhiiga dahumsaa hin qabne ilaallee fi maal gooti? Bakka usteetuma salaataa sitti ooftii halkan Laylatul Qadrii hasilaa na dabaratee iyyaa fi turte sanillee haa dhaabbattu jechuu yoo shakkite halkan kana taha. Ati gaamma kana qabannee deemaa kiniina liqimsaan jennu jechuu maaliifi kiniinni kun qoratamee hin beekamu waan ta'eef rakkoo hamaarra fiduun mala dhiini kun yoo achiin dhaabbate maas gad deebisuun mashakka. Egalee dhiinni heydii kun yaa'uun kuni faayidaan inni dubartiif qabu warri fayyaa gisee irraa haasawwan ajaa'iba gooti. Dubartii takka tadhiini qaceellotti irraa ba'uu fi tadhiini irraa hin baane wal qixaa miti. Sammuun isiitis dhibeelleen amma dubartii dhiinni hedduu irraa hin baane
mataa dhukkubaa oola yeroo mara matumaan dhukkubaa oola. Tagaafa immoo dhiigni irraa bahu qacalluutti irraa bahu nagayaan deemsistee waa takka jechuudha dhiigni kun waa takka tanis ni himu wannummaan qaama namaa keessa jiru kun nyaata fudhadhu dhugaatii fincaan wanni garaa keessa wal qabamu kun yoo namarraa gabbahuu baate maal ta'a achii ol aaraa sammuutti. Aarri kun kara ba'uun gisee dhabe maal godha sammuutti ol aareeti sammuu mataa si dhukkubsa dhukkubbii mataa gumtu qofaa wanni hedduu sababa ta'u nyaata namarraa hin dalagin sagaraa fi qaban dhuufuu fi qaban fincaan fi qaban hedduu wanni mataa nama dhukkubsaa oolu kan namni nama keessaan taa'u jira jeeti kanuma qilleensi isa qabe dhuufuun isa qabdee jiru kana gabbee firraan dhufu qooyin hin qabaayyeetuma asii garaa kun guub jechaatuma oolu inni hin beeku malee rakkoo isiin irra fitu jirtu mataa isa dhukkubsite jechuudha galee dubbeeku warri fayyaa akka himanitti akka saniifuu keessatti barisinummaa nuuf tiisaa jechuudha fincaan sin qabne achi deemi firraan ekke hoo maaltu rakkoo jira yoo si qabdu achi deemi firraa dhuufi hoo qaanyi hin qabu sagaraa seentee firraa baasee dhufte sagaraan si qabdus akkasuma fayyaa ta'eetiif gaarii miti jechuudha. Kanaafuu yeroo bakka darsiifaa deemu faqa colloo sagaraa seenanii fataa jaanii qulqulleeffatanii afaan si waaqatanii dhufuudha laal sammuu qulqulluu takka immoo iddoo mirqaana kanaan darsiifattee deemtaa jechuudha bakka barnootaa bakka dalagaatti illee akkasuma. Hayyee hukmii ulfa firraa baasuu haalaan ulfa firraa baasuun ni taamuun ta'u asi dubbiin. Yaa obboleettii muslimaa jeen ammaa si dubartii baana tuma gatim taatillee hin gaafatte tuma si warra dhiiraa amma akkanuma ittaan si jaan deeme ergaa kanarraa geessita. Yaa obboleettii muslimaa jeen ati waan rabbiin gadaameessaa keessatti uumerretti amanamtuudha beekii. Maal jeen waan rabbiin gadaameessaa keessatti uumerretti amanamtuudha amaanaatti kennamte jechuun ilmoon garaa keessa jirtu. Saniifuu waan rabbiin garaa keessatti uume hin dho'isinii. Ilmoo jaarsaa baannaa beeki taan nuti waan irraa haasoo hin qabnu diqaalaa haraami sun. Dubartiin takka diqaalaa dhaluu dhiisii dhiiraa wajji haasa'uu nu haraami. Bira dhaabbachuu nu janaajjanuu nu haraami. Akkama biyya teenyatti aadaa godhamee asitti aadaa godhamee namni waliin karaa dhaabbatu kun haraami shareetti. Jaarsi yoo jaartii qabaatee ilmoon garatti haftee dho'isuun haraamii jechuudha. Maaliif dhalaan takka takka ilmoo dhaluun feetu? Ilmoo horuun feetu awwayii reedhaa itti walirra gagguraa oolu hin jirtu akkasii? Rasul Rabbi sallallahu alaihi wasallam qacoollotti ilmaan hortu buuraan hojjeemoonti warra dhiiraa. Qacoollotti ilmaan hortu jaarsa feetu jaarsa jaalatu akkasii fuudhaa ji. Ta'an ilmoo dhaluun fedhu sen firraa dhiistetti biraa fuutu maal akkoo qabu. Yoo ni hoddee si bareeddee saatee ta biraa gubbaan dabalte. Ta biraa an ilmaan hedduun fedhaa ittaan. Lakki ilmaan sira laatee osoo sobatte mirgeessitti gaasa. Yoo ati sobamteef garuu ka shari'aatti ilmaan hedduu horuutu bareedaadha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa ummata Nabi Muhammad kanaan dhaaddata waan ta'eef. Namni tattaa'uun hundi iddoo ilmaan 40 qabaanne kam. Waraana guddaan ilmaan 40 40 haafiza goonee gabbaas. Islaama jijjiirra moo jijjiirra? Addunyaa hundi jijjiirraa qaba. Dhugaan baanaa bara. 40 akkamii argachuu dandeenya? 4 fuutaa. Takkaas qolannoo misii dhalte qaba. Meeqa walitti? Kudhan baay'isuu afurii? 40. Dubra 4 jajjabduu xixiqqishoo fuuta ammas xixiqqoo 4. Akka 40 dhaluu dandeessutti. Warri magaalaa. Warri magaalaa. Warri magaalaatis kadhalu nama jira. Wal keessa jiranii ati ta hortuu fuudhii qabaatu. Qabeenya gaa Rabbi isinitti haa kennu. Rizqii sodaatin ammas rizqii Rabbi fitaa. Anaa isini kanna jee naaf narzuqukum wa iyyahu. Isinii fi isaan illee anaa irra zaqa Rabbi nuun jee akka wajoota kan dandeenye isaanii dabruun ammoo hin ta'u. Rabbiin Quraana keessatti dubbatee maal jee walaa yaxillu lahunna أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن والربين قداميسا إساني خيستي وبرويسون إساني فينتهو إساني إنبقى وجهون إساني فينتهو جي دبرتو تبانيت وأن ما فرينو الففر راباسوف مالهم باسيني جي دبرتي قرسو جرامة يرو الفقبت يوسو من نسر الجبات ربين فروسيف لا في سجرا في الرافوريك بودك دا خفلتا قالما wanni yeroo ammaa hawaasa keessa faca'ee jiru kun kan ulfa baasaa oolan kun dalagaa haraamii. Dalagaa maaliiti? Dalagaa haraamii. Ulfi isiin firraa baaftu kun yoo lubbuun itti afuufamtee jiraatti akkuma nama lubbuu namaa ajjeeseetti ilaalamti jedha. Lubbuu namaa. Galeema?
lubbuu rabbiin ajjeesuu haraam godhe ajjeesee ilaalamti. Akkuma nama lubbuu rabbiin ajjeesuu haraam godhe ajjeesee ilaalamti. Waysan qofa seerri nama lubbuu namaa ajjeeseetis irra gaggeeffama. Namni nama ajjeese kam godhama? Akka sharaa islaamatti ni ajjeefamte jechuudha. Islaamaan tana sharaan biyyi jiraatte intalti takka ta'u ulfa eegesiin baatii afur manni ajjeefamte jechuudha. Maaliif lubbuu namaatti ajjeeste? Gumaas ni kafal. Gumaa kafaluu qabdi jechuudha. Galee amma isin gumaas ni kafal. Galee Sheekh Muhammad ibn Ibrahim akkana jedhan. Ulfa baasuuf tattaaffii godhuun hin ta'u yoo du'uun isaa mirkanaawe malee. Garaa keessatti daa'imni kun du'ee jiraan yoo mirkanaawe malee. Yoo du'uun isaa mirkanaawe immoo ni taasu. Talaanis rakkisuu osoo hin ta'in bar shari'aan waa takka wannummaan rakkoo ta'e hundi akka shari'aatti ni laafifamti. Ulfi yoo gara du'ee jiraate ni baasan akka shari'aa islaamatti maa rakkoon qabu. Wooma fedheenuu lubbuu haadha tanaa baraaruuf ilmoo tana ni baasanii jechuudha. Eenyu waan kana mirkaneessa? Qoree doktorootaati jechuudha. Doktoroonni amanamoo ilaalanii daa'imni kun garaa keessa du'ee jira yoo murteessan maal jennaan? Haa baasanii maa rakkoon qabu jechuudha. Koreeleen ulamaa'ii gurguddoon qabxiiwwan armaan gadii kan argaasanii jiran. Tokkoffaa ulfa baasuun hin ta'u yoo rakkina shari'aan hayyamteef jecha ta'e malee. Fakkeenyaaf gara du'uumsaa yoo beekame malee. Haadha tanaa du'aa yoo sodaatame malee. Oduma lubbuu qabuutu fakkeenyaaf haati tun takkaa ilmoon bahu takkaa isiin bahu. Lameen keessaa tokko yoo ta'e ilmoo baasanii haadha baraaran jechuudha. Galeen ni ta'a hogguu dhumaatii miti. Lammaffaa ulfa sadarkaa jalqabaarra jiru ilmaan guddisuun nutti ulfaata jedhanii takkaahuu waan nyaachifnu hin qabnu jedhanii baasuun takkaa barsiisuu hin dandeenyu jedhanii baasuun hin tahuu. Ni ta'a jettanii akka jala deemu jirtan hin tahuu. Galeen inni rabbiitti itti fide ta'uu ta'a hin tahu jechuudha. Sadaffaa ulfa sadarkaa lammaffaarra jiru mee? Sadarkaa lammaffaarra jiru baasuun hin ta'u yoo horeen doktoroota daa'imni kun haadha keessa turuun haadhaaf rakkoodhaa mirkaneessan malee. Galee dubbiin kun daa'imni kun haadha keessa turuun haadha tana rakkoof saaxilaa yoo mirkaneessan baasuun uumaa rakkoon qabu jechuudha. Yoo immoo isaan mirkaneessu baatan hin baafamu. Sadaffaa yeroo sadarkaa sadaffaarra jirus ulfa baasuun hin ta'u hanga doktoroonni daa'imni kun haadha keessa turuun haadha galaafate jechuu mirkaneessanitti. Haadha galaafataa yoo isaan mirkaneessanuma. Sheekhul Islaam Al-Usaymiin Sheekh Saalih Al-Usaymiin ulfa baasuun shakkii tokko malee haraamii jedhe. Kanaafuu obboleettii muslimaa rabbii kee sodaadhuuti waan kanarraa if eegi jeen jechuudha. Galeemma gabaabdumatti yoo laalle ulfa baasuun maal jenneemma haraami. Yoo rakkoon jabduun dhuftee ulfi kun haadha tanarra rakkoo fidaan sodaatame malee hin ta'u gabaabdumatti. Galeen kanaan bira kunnaa jechuudha. Waa'ee ulfaa. Tanammoo kiniina liqimsuudha. Kiniina ilmoo akka ilmoon garatti hin qabanne liqimsuudha. Takkaahuu ilmee godhachuudhaatis kanumaa walirra. Yoo haati tun ilmoo gara fuudhuun haadha tanarra rakkoo fidaan sodaatan akka haati dhukkubu jira fa'aa fakkeenyaaf. Haadha tanarra ilmoo gara foote yoo gara foote haati tun rakkoo irra dhufaa yoo sodaatame akka ilmoon tun akka isiin hin ulfooyneef waan rakkoo isirra hin finne yoo dhorkanumaan qabu jechuudha akka shari'aatti. Akkanumaan lafaa kaanii ilmoo adda dheereessi. Egalee ilmoo adda siisinaa ilmaan hedduu horuun feenuuti afur feenaa aadaa faranjiidhaa afur. Warri ilmaan horuu dhiisisan ammaan tana biyyi isaanii dargaggoon jalaa dhabamtee manguddoo malee namni dhumeet biyya biraatirraa nama kuma dhibbaa hangana barbaanna amatan nama miliyoona hangana barbaanna jedhanii akka gurrachaa jiran. Biyya garii amma firraa dubartii afur akka fuudhan hayyamu jiran dirqamaan tola osoo hin ta'in fuudhuu qabdanii warri dhiiraa maaliif dargaggoo humni dargaggoo dhumte jedhanii. Duraan akkam ta'anii nuti hin dhallu jedhaniiti deema re'ee barbaaduu dhootti jendalaan tasii dhabtu anaa miti. Jeegalee odoo akkas ta'an duraan mootummaatu waan kana godhe qusannaa maatii jedhaniiti dubartoota baadiyyaa keessa facaasan. Magaalaa hunda keessa facaasan. Maal jenna eksteeshinii maal jettanii? Balaa uummanni sun oomishu jiru ajaa'iba goota waan uummanni keenya hin beekne barsiisanii qusannaa maatii jedhanii. Gaaf tokko qusannaa maatii deemaa godhaa jedhanii eksteeshinii tana facaasan baadiyyaa keessa. Ifi ilmoo gara qabachaati dhalaan ilmoo malee jiraachuu hin teessi ni humfeetu jiraachuu. Jaarsina hiikaanii beeytiimi
ganda keessa deemtee fi khayfi ilmoo garaa qabdu ganda keessa deemtee kan min dhalle khiniin irraa turte beeta boodarra gaafa gabaasa galchan kottaa mee jennee eksteeshinoota gisee wali qaban hundi garaa qabdu garaan tutulluudha hundi daarektarri laaleeti mee kottaa dhadhaabbadhaa jee gisee kadhaabu asirraa hangachii garaan dura jira hunda hay gandana nuti gandaa ulfarraan ol kaannee isin argine ta'e isin gara yaataniin tun maali jenne sigalee hay nuti ulfa malee ilmoo malee jiraachuu dandeenya jenni ifiifuu akkasitti dhalaati ummanni keenya akkan dhalle godhuun maali zulmii mitu zulmiidha wallaahi kuni karoora akka ummanni tokko hin baay'enne godhuuti har tokkoon dantaa isaaniitti itti dhiisaa haa oofatan nurraa qannasaa deemu jiranii nuti ammoo kana cal jennee ifi dhagahuu dhabnee oofuudha ilmaan nuti maal ta'a deemna baay'achaa deemna nuti hafarsuudha kudhaniin diddem hin dhaluu qabna isaanoo afuraan dhalanii ammata meeqanni dhuman isaan baay'inni keenya yeroo gabaabduu keessa dachaan irra deebi'e haa jabaatan hin tuqinaa hin dubbatinaa itti maliisaa oofadhaa jaan hojii isaanii ilmoo qusannaa maatii haa fayyadaman isaan waan gaarii jiran maaliif kaafiran irraa qannasu jiramu qaba nuti ammoo muslimtoonni waan kanaa shawwatamuu qabnu abadan baay'annee dubraas afur fuunee dubri teenya akka tasaanitti ala deemmachuun qabdu tasaanii bar wanni irra fuudhuun hin ta'u maarree wanni jaanii fi alaa laallatti deemte takka malee fuudhuun hin ta'u takkittuma san fuudhanii taanoo tajaarsa qabdi deemtee alaa waan barbaadde laaqattee deemti teenya akkas hin eeyyamnaa dhan hin eeyyamu tokkichi jiru kun afur mana qabee sababa isaatiin dubartiin afur haraamirraa tiifamuu qabdi haraamirraa afur jechuudha warra akkasii rabbi sinaa taasisu jeynoota rabbi sinaa taasisu dubartoonni keenya nama nagaati ummata dhiiraa kanaaf badii guddaa qaba malee aangoo guutuu fuudhanii dubartii kennanitti mana keessa jaartiin jaarsaa jaarsi jaarti inqilaabu digalee awwata akka dubartiin komadhu dhiiruma tanaan komadha malee dhiiraa qoshaasha ta'ee dubartiin jaarsa mootee mee fuudhisiin nama jaartii bira taa'ee inni fuudha balaan buuteen haasa'u abuukus nu dhageenii jaafir taa'e nageenya jaartii bira taa'ee inni fuudhamu dubbatu eenyu kana hunda ga'e isaatiif godhu jechuudha. Saniifi ummata keenya kadhiiraa kanaaf badii qaba malee dubartootaa miti. Itti gaafatamtuun mana keessaa jaartii taateet dubbiin nu harka baddee jechuudha. Saniifuu waan shari'aan jette hojiirra oolchuu dhabnaan seerri hundi bati. Gabaabinaan darsii har'a baranne wanni nuti irraa fudhannu dhiiga dahumsaa yoo confinee ilaalle jechuudha. Dhiiga dahumsaati jechuun dubartiin takka deessee hanga guyyaa 40 jidduu dhiiga jiruutu maal jaama jennee dhiiga dahumsaa jedhama. Dhiigni dahumsaa kun guyyaa 40 dura yoo dhaabbate dubartiin takka qaama dhiqattee ibaadaa godhuu qabdi. Egalaa miree maal godhuu qabdi? Qaama dhiqattee ibaadaa godhuun isirra dirqamaa jenna. Intalti takka ni deesse kaje'amu gaafa waan uumaa namaa fakkaattu deesse. Qabadhaa ijoodhaa miree akkasii bara. Uumaan ilma namaa immoo irraa gadii wanni uumaan ilma namaa itti adda bahu guyyaa 80 takka ol. Galeme irra hedduun ammoo baatii 3 oli jechuudha. Uumaan itti adda bahu. Rooyaan kaafamtu ammoo baatii 4tti. Dubartiin dhiiga dahumsaa qabdu ahkaamumaa dubartiin dhiiga heddii qabdu qabdi jenna. Adoo guyyaan 40 gayyoo irraa dhaabbatee inni kana bira kun. Gabaabinaan kiniina liqimsuun ni tahaa heddii irraa dhaabuuf jecha kiniinni sun yoo rakkoo hin fidne ni tahaa jenna. Yoo kiniina liqimsitee dhiigni irraa dhaabbate hoo soommanuu qabdi salaatu qabdi. Akkuma dubartii xaara qabdu ilaalamti jenna. Ulfa firraa baasuun ni ta'a. Haruma tokkoon ulfa firraa baasuun hin ta'u. Yoonii fi ulfi kun haadharraa rakkoo fidaan sodaatame malee. Uzrii shari'aan hayyamteef jecha malee ulfa baasuun hin ta'u jenna. Darsee sirra dhaabnaa subhaanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu